firiijii fi amaaru kanaa fi firaashii kanaa obboleettii keenya tokkoof bitee ergeen ture. Gatii isaas akkasuma biyyaan erge hunduma isaa kan waliin ilaalu ta'a. Akkasuma immoo yeroo darbe viidiyoo tokko hojjedhee gatii eelee isinitti himee viidiyoon dheeratee naan addaan kutee inshallah hadda gatii eelee kanaallee kan isinitti himu ta'a. Akkasuma istoofii waa baay'ee jira waa baay'ee isinii qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Nagaa YouTube irraa faffagaataan jira. Irra hedduun keessanillee keessaan viidiyoo maan gadhiisne bettanii wallahi irra hedduun keessan nagaafataa jirtu. Galatoomaa baay'ee tokko galatoomaa nagaafachuu keessaniif akkasuma keessaanis asirratti na jabeessuu keessaniif jazakumullahu khairan. Egaa hamma makiinaa keessa jirra. Baajaajiin manaa kaanii deemnee amma makiinaa firiijii fi firaashii itti feenu kana keessa jirra jechuudha. Akkasuma makiinaan kunillee karaa Dannabarraa dhufee Jimmaa fuudhee firiijii keessatti gabaa fe'atee irra keessootti immoo meeshaa sana fe'ee karaa Dannabaa deebi'a jechuudha. Akkasitti makiinaa keessa gallee firiijii sanaa fi firaashii ammaa fe'uuf deemaa jirra. Akkasuma akkuma argitan nuka daa'imni koo Heelawaanaan illee na waliin jirti. Yeroon deemuu ka'u bakka qophaa gatii taateef ijoolleen biraallee mana gatiin jirree imboossi yeroo sossobee shawwadeen deema yeroo immoo yeroo boosse garaa naammeessite akka kanan of duuka fuudhee deema jechuudha. Akkasuma wallahi daa'ima manatti dhiisanii deemuu fi dirqama nama barbaachisaa hojii kamiyyuu nan hojjedha jechuuf nama barbaachisa jechuudha. Wallahi keessatti immoo nama daa'ima ofii namaa eeguu nama barbaachisaa. Yeroo qophaa akka teettu hojii kamiyyuu hojjetamee ni jiraatama. Hojiin kamiyyuu ni hojjetama. Garuu daa'ima tokkos ta'e lamas ta'e baay'inaa miti murteessaan. Daa'imni jiraannaan garuu baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Inshallah rabbii dhumti hojii gaarii hojii dhaabbataa naa kennee jedhu malee inni dhiisanii deeman kun qalbiin illee bakkee deemee namaan taa'u. Fuudheen deema jechuun immoo bakka hunda fuudhanii deemuun namaaf hin mijaa'u. Garuu bakka mijaa'u akkanaa yoo ta'e waan naman tursine yoo ta'e akka kanan fuudhee of duuka deema. Makiinaa keessa kun akkuma argitan gabaallee hin qabu. Makiinaan ammallee gabaan fe'annee makiinaa baajaajii waan akkasii baay'ee jaallatti. Akkasitti keessa fataa jedhaa jirti jechuudha. Egaa amma akkuma argitanuu bakka firaashii geenyeerraa duraanan bitee lafa kaa'ee firaashii kaffalee achumatti dhiise jechuudha. Makiinaan sun hamma dhufutti kunoo akkuma argitan firaashiin illee gosa hedduudhaan jira. Firaashiin algaa inni akkana qophaa'an suuqii jiru kuni hamma kana miti. Cimaadha boondidiidha jedhama malee boondidii isa qulqulluu sana miti. Lagizeef ni cimaa yeroo kan harkaan qaqqabnu ni cimaa. Garuu booda gadi jechuun gar tokkoon gad jedhee gar tokkoon ol jechuu dhaqee dhaabbatan ta'u ciminni isaa kun. Akkasuma obboleettii keenya kanatti illee himeeraa firaashii algaa barbaadde kun akkanaa kun akkasii jedhee baay'ee tokko asirraddee utuu jira laa firaashii algaa bareedaan boondidii qulqulluurraa boondidii Arabiyaa Majlisiirraa kan hojjetame jira. Baay'ee tokko jabaa bareedaa yoomiyyuu oliin jedhu gadiin jedhu akkuma Arabiyaa Majlisii sana jechuudha. Achuma cimee gogee taa'a. Inni kun furdaa gatii ta'ennaan iyyuu firaashichi inni boondidiirraa hojjetamu tiknasii 24 hojjetama. Tiknasii isaa akkuma barbaaddaniin abbaa tiknasii ammanaa ittanii sintu ajajataa. Ajajaan hojjetama laa inni suuqii irratti hin argamu akka jara kanaa. Garuu firaashii asitti xiqqoo kaameraan na jalaa dukkanaa'ee kun akkuma argitanuu firaashichi isa kanaa. Firaashiin akka kana qophaa'an gabaarratti gurguramu inni bareedaadha jedhamee gurguramu. Inni bareedaan aandeenyaansaa isa kanaa birrii 10,000 nan bitee fi meetira 50dha. Tiknasii 24 guddinni isaa jechuudha. Bal'inni isaa meetira 50dha. Na birrii 10,000 nan biteef jechuudha. Garuu inni sun immoo inni bareedaan sun immoo inni ajajaan hojjetamu boondidii qulqulluurraa kan hojjetamu yoomiyyuu oliin jedhu gadiin jedhu birrii 20,000. Obboleettii keenya kanaan
akkasii birrii 10,000 itti dabaladhu jabaadhu isa sana bitadhu jedheen illee ture. Maaliif birrii 10,000 jennee 10,000 jechuun isin warra hojii irra jiru salphaa ta'uu danda'a. Maaliif qodaan kuni ilaa idimee isin fayyada. Amma fakkeenyaaf wallahi shamarran biyya Arabaa turre dhufnee duudii keenya hin jiru jechuudha. Jireenya gaarii rabbi nu haa jiraachisu inshaallah. Waa hundaaf iyyuu rabbi haala nutti mijeessu. Amma silaa biyyaa baane silaa hojjetanne silaa gidoon keenya dhumuu hin oolle waan gallee immoo bor ofiitti fayyadamnu osoo waan gaarii bitanne firaashii kanas waanuma nu fayyadu keessaa silaa birrii argachuun keenya oolaan jiru. Birriin sun immoo dhumuu bahuu oolaan jiru. Waan gaarii osoo bitattanii gaariidha. Amma fakkeenyaaf firaashii sana bituun siin oolle birrii 10,000 bittee jabaattee garuu 10 itti dabalatteetu 20 isa sana bitattee ilaa idimee akka gogetti ta'a jechuudha firaashiin sun. Amma inni kuni takka intaa akkuma kanatti garuu takka ture achi jechuun isaa hin oolu jechuudha. Innaa asitti akkuma argitan dhugaa firiijiidha. Firiijiis akkuma firaashii sanaa duraan biteen kaffalee lafa kaa'ee saatii makiinaan dhufu haala kanaan suuqiidhuma sanaa fe'amaa jira jechuudha. Firaashiin kuni makiinaa irra keessatti fe'amaa. Firaashiin jala fe'ameera. Hamma immoo firiijiitu irraan ol baha jechuudha. Firiijiin kunillee leetirii 300 birrii 27 nan biteef jechuudha. Abbaan leetirii 300 akkasii sadarkaa hedduu qaba gaa wanti hundinuu guddinaa bicinaa wal dhabaa qulqullina qodaatii wal dhabaa gatiinsaa akkasii haala kanaan fe'amee meeshaan kun karaa dannabaa deemee jira. Alhamdulillah bulettiin keenya kunillee qodaan kun nagaan naqaqqabeera maatii koo bira gaheera baay'ee tokko naa galatoominaan jettee atis illee baay'ee tokko galatoomii bulettiin keenya kun kanaan durallee meeshaa mana keessaa na bitee fi ergeen ture karaa dannabaa jalqaba jechuudha. Akkasii yoo yaadattan ta'ee isii dhumatu dabalataan meeshaa kana ajajattee haala kanaan kaasittee lo'aanaanii dhaabbachuutu jirti. Wallahi rakkoo ijoollee fudhanii bakkee deemuunis rakkoodha. Manatti dhiisanii deemuunis qalbiin naman taa'u. Asumaan namoonni meeshaa bitachuufis yookiin gatii baruufis informationii fudhachuufis nagaafattanuu please namoonni meeshaa bakka hundatti na ergitanii meeshaa akkasii nagaan nu gaafadhu jettanii informationii dhumaaf yaada akkasii qabaattanii na haasofsiistanuu kunoo akkuma argitanii daa'ima waliin alammanaa bawwee baay'ee tokko boossii garuu dhugaa nama bitu taanaanii rakkoon qabu silas ta'aa banu malee waan dhufu garuu immoo akkanumaan nama erganii dhiisuunii akkuma argitanuu daa'ima akkasiin qaba. Firiijiin kun asumaan gatii firiijii dheengadda isinitti meera amma immoo suuqiidhuma sanan jira dabalatumaan viidiyoo callisee waraabee kunillee firiijiin kuni leetirii 320 birrii 32 jechuudha. Akkasii baay'ee tokko bareeda qulqullina qaba. Egaa dheengadda isin beeksiseera gatii firiijii jechuudha inshaallah. Amma irra mangadii koo karaa dhumarraan achumaan viidiyoo isaa waraabee eeleenis viidiyoo kanatti taanee jira. Inshaallah akkasii hordoftoota keenya firiijii utuu sadarkaa qodaan dirqama daruurii mana keessa nama barbaachisu jira. Kan biyya galleellee tariitii hadha bitachuu hin dandeenyu kan immoo humna keenya nu gargaaraa waa baay'eef nu fayyadu qodaan jira. Firiijiin kuni haa ta'u innis wantoota tokko yeroo tokko hojjetannee lafa keeyachuuf guyyaa guyyaan waxii kana gochuudhaafis waluma tokko foonis ala qalannee yeruma tokko qalannee firiijii keenya achi baasnee hojjechuufis haa ta'u inni sadarkaa meeqaffaa wayii irratti argama firiijiin kun jechuudha. Kan irra guddaa nu barbaachisu maashinii uffataa kana laatoo jabaattanii bitattanii hordoftoota koo gaariidha. Wallahi akka taatanii jechuudha. Maashinii uffataa warroonni magaalaatti galtan jechuudha. Bakka ibsaan jirutti warroonni galtanuu otoo yaa'ugaa inshaallah hunda keessanuu rabbiin bakka yaaddan isin kaa'u bakka yaaddanii olitti rabbiin isin kaa'u hundinuu bakka bishaaniin minaan nama rabbi kaa'ee maashinii uffataa kana jabaattanii too bitattanii maaliif giidoon keenya hin jiru bakka wallahi achitti giidoo ofii finnee dhufnee galuuf biyya keenyatti uffata gadi jedhanii harkaan miicuudha hin dandeenyu.
nama qaxaranna yoo jennee badaa ulfaata wallaahi jechuun bakka maal jedheen isinitti galanii dahanii ijoollee guddisuu jira mootuu isa qofa ta'e haa ta'u jireenyi jechuudha. Osoo magalanii jiruu mana keessaa qofa jiraachuu osoo ta'e haa ta'u jiruu sabakkeellee dabalataan jiruu waa walirra kaanii waa mana keessaa jiruu ikoonoomii jechuudha. Kanallee waa nigdii akkasii hojjennaatu jira sana asabaa jiruu mana keessaa hojjetaa akkasuma daa'ima dahanii guddisuun baay'ee tokko ulfaataa. Kanaafi amma ta'e silaa hojjechuun keessan hin oolle silaa birrii argachuun keessan hin oolle silaa birriin sun bahee dhumuu hin oolle waan isin fayyadu waan daruurii isin fayyadu osoo godhattanii keessaa'u maashinii uffataa kana osoo bitattanii sa'a automaatikii osoo hin taane isa kana osoo bitattanii gaariidha jechuudha. Hamma ta'e isin gargaaraa. Akkasii ka hordoftoota koo inshaallah hunda keessan rabbii yaada muraada keessan isinii haguutu yeroo hojjetannu kana birrii ji'a tokko ekelee sanaaf jennee asiif achi babbaasnee fixuu osoo hin taane waayis walirra keeyataa meeshaa nama barbaachisus gallee bituun soba gallee birrii ammana lafa kaadheen galee meeshaa bitadha yoo jennee hadha borosoo nu birrii nu jalaa dhumte jechuudha. Akkasii kaamma waan gaarii bahee haala kanaan miidiyaarraa waa hunda qorattanii hubattanii isa kamtu gaariidha isa kamtu ajaadettanii adda baafattanii bitachuu dandeessu jechuudha. Maashaallah yeroon hamma keessa jirru kun yeroo gaariidha. Akkasii akkuma argitanu eelee biddeenaa kana kan tanqasaaqaashiidha jechuudha. Siin kuni bakka barbaadan fudhattanii deemtu kitchen cabinet irras godhattanii tolchuu dandeessu lafallee keessanii taasisanii tolchuu dandeessu akka barbaadanitti jechuudha. Kun akkuma argitanu tanqasaaqaashiidha. Gatiin jaraallee tokkuma isa jalaatiinis inni jalaas inni irraas gatiin isaa tokkuma. Gatiin isaa kaa birrii 6,500 obboleetti keenya tokko biteen jira inshaallah. Meeshaa hedduu na biraa qabdi viidiyoosii gaafanii gadhiisu inshaallah ni argitu jedheen abdii qaba. Akkuma argitan kaama mana firiijii sanaa bahaa jirra gara manaatti galuu fi meeshaa tokko meeshaawwan mana keessaa binnee karaa manaa galleedhaarra utuma soofnu kaameraamaanii qabu. Isii dhumaanan kaameraan waraabi jedheetti kennee erga silaa garuu ofumaaf of waraabaa ture yeroo tokko immoo isiittan kennaa. Haala kanaan akkasitti magaalaa Jimmaa keessaa deddeemuutti jirra. Kana fakkaatti ka magaalaan Jimmaa oduullee sitti dheeressee hadha waama qubna garayyuu waan qabadhee dhufe miti. Haa ta'uutii gaa inshaallah yeruma tokko haa ta'u viidiyooma tokko gadhiisuun dirqama yuutuubii irratti osoo namaa danda'amee guyyaarraa guyyaatti gadhiifame gaariidha. Amma haala kanaan sila baajaajiin dhufne amma immoo taaksiin deebi'uutti jirra. Elwaanaan harkatti raftee haala kanaan karaa manaa galuutti jirra. Isinillee harkatti raftee alhamdulillah meeshaan sana erginee ajaa baasnee deebi'uutti jirra jechuudha. Hordoftoota koo inshaallah amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf jiraadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi